Assalaamu alaykum kabajamtoota hordoftoota keenya. Hundi keessan fayyaa akka taatan abdiin qaba. Bakka gara viidiyoo keenya xiinxala haarootti nagaan dhuftan. Daawwattoota keenya yeroo dhiyoo asitti fiilmni kutaadhaan deemu yookaan wal duraa duubaa kun Kurulus Orhaan akka haqamu oduu miidiyaa hawaasaa irratti naanna'aa ture. Viidiyoo har'aa keessatti himannaan kun yookaan dubbiin kun hangam dhugaa akka ta'ee fi dhugaa yoo ta'e maaliif fiilmni wal duraa duubaa kun xumuramuu akka danda'u ni ilaalla. Kanaaf viidiyoo hanga dhumatti akka daawwattan isin afeerra. Akkasumas chaanala Horror Record bakkee subscribe godhuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoo keenya kanallee like godhuudhaan jalqaba. Akkasuma viidiyoo keenya yoo gadhumatti ilaalte koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatin siin jenna. Sababni guddaan haqamuu fiilma kanaa sadarkaa kennameef irratti kan hundaa'edha. Sadarkaan kutaa darbee xiqqoo dabalee naannoo 4 gaheera. Garuu kun gahaadhaa miti. Chaanalli ATV yeroo baay'ee yoo xiqqaate sadarkaa 6 ni eega. Yoo sadarkaan kun hin geenye chaanalii fiilma wal duraa duubaa kana haquu ni danda'a. Kanaafuu sadarkaan Kurulus Orhaan yoo hin dabalate carraan dhugaa fiilma wal duraa duubaa kun xumuramuu ni danda'a. Kanaafuu yeroo ammaa kana bara lammaffaan fiilmni wal duraa duubaa kanaa jiraachuu isaa hin oolu jechuun guutumatti sirriidha miti. Sadarkaa gadi aanaa ta'eef sababni guddaan tokko ni jira. Sababni isaatis aktaroota seenaa gahaa ta'e hammatamuu dhabuu isaaniiti. Osoo namni guddaan akka Turgut Ghaazii keessa jiraate fiilmni wal duraa duubaa kana keessatti yoo hammatame sadarkaan fiilma kanaa yoo xiqqaate haga 7 yookaan 8 gahuu akka danda'u mirkanaa'aadha. Kanaafuu waa'ee kanaa isin maal jettu? Yaada keessan koomentii jalatti nuuf qoduu hin dagatina. Yeroo ammaa kana dhaabbata Boosdaag keessaa namni ibsa kanaa fiilma wal duraa duubaa kun akka xumuramu mirkaneessu hin jiru. Kanaaf waan murtaa'aa dubbachuun hin danda'amu. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana fiilma wal duraa duubaa kun balaadhaaf saaxilamee waan jiru fakkaata. Sadarkaan kennamu akka fooyya'u abdiin qaba. Eeyyee jaalatamtoota daawwattoota keenya dhuma viidiyoo irraa irra geenyerra. Fiilmni wal duraa duubaa xumuramuu qaba moo itti fufuu qaba jettanii yaaddu? Yaada keessan koomentii irratti nuuf qoduu hin dagatina. Viidiyoo itti aanutti wal argina. San duratti xiinxalli keenya inshaallah bal'inaan kan dhufu ta'a. Kanaaf warroonni nu hordofaa jirtan chaanala subscribe godhachuudhaan mallattoo bilbilaa banuudhaan akka nu hordoftan asumaan isin afeerra. Kanaaf viidiyoo keenya kanarraa xumurreeti jirra. Haga viidiyoo biraatti walitti dachaanutti nagaan nuuf tura isinin jenna.